السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جرتني فيا كيسني. واو 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 واو. أبرشي في روتين أكا كانت شاشة جدني دمك بدمك هونو كتشالو. بقى جمدن جي أسدي قوتو نطفشتني الرمو بيلو بقى تاتني أسباتني دوغا دبتشوف بقى جمدن baga rabbi sin gammachiise aniin kuni inni naafise ganama yoon ka'u birdistii qassaalaa fi wala guyyaa yoon ga'u birdistii fi saahinii kushinaa keessa amma abadabiin eessa wajjaan eessa jedheen odeessaan Dubaayii mitiiti an Dubaayii miti abadabiin edda isheen taateeyyuu hin beeku na gaafatan akkam taame ani naafise yoon beelloo ulfadhaan yoom nama amma suuqii wada ani boo bashannanaa miti suuqii ma tokko toon haqee suuqii ma tokko toon argeeyyu maalibba argitanii nuti as keessa teenye bakka isheen fakkaattu hin beekne ijoolleen keenya immoo Dubaayii irra Itoophiyaa irraa Dubaayii maleen taatu jedhanii sargiin keenya jedhanii asiif asitti achi Itoophiyaa irraa tikkeettii isaanii kutanii kacheenii as keessa bashannanu kun Dubaayii keessa nuti immoo birdistii wajjiniin bashannanna kushinaa keessa yoom nuu darbiti nuufis yoom beelloo kana uffadhame ani manii hafisee jira achi gara sii dhiisaa. yaa rabbi baga gammaddanii dhugaa rabbi baga babbareeddanii bush jettanii as baatanii dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko namatti toltu garuu ofii mukittiin kun akkas babbareeddu zaafiin akkas babbareeddu danniin akkas bareeddu kun imaaraatii keessa jirti footoon kun Itoophiyaatti kaatanii uftanii ta'e as geessanii nuu gadhiistani moo dhuguma Dubaayii kana keessa jirti mutti akka kana na shakkisiistani footittiin kun Itoophiyaa matti bashannantanii as geessanii moo nuu gadhiistanii yoo ta'e malee maalumaafu haa ta'u iddee fe'iyyuu haa ta'u baga gammaddan sin waan naan gammachuu keessan baga bashannantani akkasiidha maaliif baga nagaatiin wal faana walitti deebitanii dhugaa rabbii jireenya keessan kabajaatiin akka kana babbareeddanii beelloo taatanii urgooftanii baga as baatanii waliin umurii dheeradhaa gaa'ila bareedaa gaa'ila nagaa sinii haa ta'u barana lama taatanii beelloo uffattanii addaattanii as baatanii kachi jettaniittu sadhummoo lama taa babbareedaati koottaa siniin jennaka akkana kun akkasii aga haimeellee inshaallah akkuma kana hanshiin beelloo ishee uffatte itti baatu eenna. Akkasii maalumaaf iyyuu ruuttiyee baga gammaddee baga jireenya kee jaarsa kee nagaatiin itti deebitee beelloo kee uffattee siin jedha abrish baga gammaddee atisi waliin lama taa ciisaa sadii taa ka'aa jedha Oromoon eebba keessatti ruuttiyeen illee Oromoodha garuu dhageessu malee maalumaafu baga gammaddan. Baga waliin gammaddanii umurii dheeradhaa waliin waraa siniin jedha baay'ee tokko babbareeddanii jarraallee hafaa dhugaa rabbii jarraa hafaa baga gammaddan.